عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جرتو هردن كينيا. إيجا برنوتا كينيا كناتي ولد بنجرة برنوتا كينيا كان راكي ساتي تليجرام الرتي نموتا هردفتن يوكي نمو نما أمتي ديبتني هردفتن يرو هندر يجور جلق أبرتي أك أرغتن تاسو داف مالتو أكسين برباجو سنتقرسا همت أمرا فيديو كانت داواتو نفانا ترى إيجا يرو كان سنجرو نم مرتي هم بيك تنيمتي warroonni hin beekne jechuudha itti dhiyaadhaa daawwadhaa. Egaa sirreeffachuudhaaf maal gootu telegiraama keessan ni galtu. Erga telegiraama keessan ni galtanii booda nama ammatti deebitanii hordofan sana barbaaduudhaan sakandii muraasaaf haala kanatti gadi qabdu. Sana booda gubbaa irratti mallattoo piinii yookiin ammoo marfee fakkaatanatti tan irratti al tokkoof cuqaasuudhaan namni sun yeroo hunda ergaalee garagaraas namni biraa yoo isiniif erge namni sun jalqabuma irratti akka isiniif argamu karaa kanatti taasiftanii jirtu jechuudha. Akkuma agartan fakkeenyaaf kun amma chaanala kiyya kana jalqaba irratti deeffadhee jira jechuudha. Ni agartu haala kanatti jalqaba irratti deeffadhee jira jechuudha. Tokko qofaa miti lama sadii sanaa olis gochuu dandeettu. Fakkeenyaaf ammaan isa sadiin kana wal duraa duubaan hidhee itti fayyadamaa jechuudha. Keessumaa'uu namoonni darsiilee garagaraa fayyadamtan yookiin ammoo darsiilee garagaraa barattan qura'aanas ta'ee hadiisa garagaraa deebitanii dhageeffatan yookiin ammoo irraa barattan jechuudha. Wanti kun isin fayyada. Akkasuma immoo namoonni afaan laanguweejiis ta'ee barnootuma kamuu haa ta'u barnoota ammatti deebitanii guyyaarraa hordoftan barattan wanti kun isin fayyada. Itti dhiyaadhaatee daawwadhaa isin jedha. Viidiyoo kana ammoo namootaafis akka qooddan yookiin ammoo akka sheer gootan asumaan isin gaafadha. Waan daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.